Nama ajaa'iba! Intaluma kee moo? Maalidha narraa kan barbaadamu? Sababa du'a obboleessa keetiin obboleessa kiyya ajjeechisiisuudhaaf yaalaa turte. Kana obboleessa kee isa dadhabaa kanaaf haaloo na ba'uufi anas ta'ee intala tiyya kan hordofaa turte. Intala kee. Ishee rasaasa sirra dhaabdee si ukkaamsitee moo? Inni sin ilaallatu. Afachu garuu amma ishee miinaan yaan akkatti garaasti jabaatte. Afachu anarraa maal barbaadda? Du'a obboleessa keetii waan irraanfatte fakkaate irriba akkaatiin rafni garuu sirriitti si beeka. Obboleessa kiyyas haaloo ba'uudha akka hordofaa jirtu nan beeka. Akkasumas Daliinaa fi namicha konkolaataa akka fidaniif ajajisan ajjeesuudhaaf akka barbaadaa jirtu sirriitti nan beeka. Siifi eessuma Daliinaa jechuu keeti? Dhugaa keetii garuu otoo akkas ta'uu baatee lubbuudhaan akkanatti dhaabbattuu ture. Ani garuu yoomuu si namanu yoomuu yeroo hunda diinota isaa akkam godhee raaffachiisee akka inni hubuu nan beeka. An siif hin gowwoomfamu. Kanaafuu kana osoon beekuu kiyyoo kee keessa seenu. Anas ta'e obboleessa kiyya si jalaa sirriittan baraaruu danda'a. Anaan na miidhuudhaaf sababa tokkollee uumuu sirraan eeggamu. Ani sababa funaanaan jiru. Waan hunda dura ati lubbuudhaan asii ba'i. Waan tokkoon godha jedhee yoo yaade tarkaanfii barbaadde irratti fudhadhu.